Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Cibran Jagamaa badhaanii aanaa Amboo gandaa Xullee fi gandaa Abeebii Dooyyoo bakka waldaan geessitu naannoo Addaaraandaa Warqee jedhamtutti lola guddaa guyyaa har'aan tana gaggeessee waraana mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo barbadeessee akka jirutu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola jabaatee jiddu galeessa Oromiyaatti kaleessaa fi har'aan tana gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo goonfachuunsaa kan himamu. Lolli ammallee Gimbii fi Ambottis akkaan jabaatii adeemaa jiraachuu fi lixa Oromiyaa bakkoota hedduuttis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii ilaaleessa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo argachaa akka jiru beeksisee jira. WBOn jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee lixaa fi kibba Oromiyaatti yeroo wal fakkaatatti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa jiraachuusaa kan beeksisaa jiru. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota lakkaa'aman barbadeessee akka jiruu fi hidhannoo gurguddoos irraa goonfachuudhaan bakkoota murteessoos qabachaa jiraachuu himaa jira. Yeroo lolli kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru akkaan jabaachaa jiru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis humnoota mootummaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti hafan yeroo ammaan tana xaragaa jiraachuu beeksisaa jira. WBOn raayyaa ittisa biyyattiitii fi poolisii federaalaa akkasuma humna addaa Oromiyaa mootummaan Oromiyaa keessatti kanaan dura bobbaasaa turee fi waraana bilisummaa Oromoo akka ittisaniif bobbaasee ture. Hedduu isaanii dhabamsiisaa akka jiru kan beeksise. Hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa booji'aa jiraachuus beeksisee jira. Magaalonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan ammoo qabamanis bakkoota hedduutti uummataa fi waraana bilisummaa Oromootiin bulaa jiraachuun kan himamu ammoo magaalota gurguddoo Oromiyaattis hedduu isaanii marsii akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Lola guddaa Gimbii fi Ambootti gaggeeffame kana waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guyyaa har'aan tana humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaattis harcaasee akka jiru beeksisee jira. Qeerroo fi qarreen Oromoo fi uummanni Oromoodha humna isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee yeroon bilisummaa isaa goonfatus amma jedhan hayyoonni Oromoodha. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromootis uummanni Oromoodha humna isaatii wajjin ta'ee diina ofirraa qolachuu akka qabuu fi WBOnis ammoo diina ummata Oromoo ummatarraa qolachuudhaaf qophii xumuree waraanatti galee jira kan jedhan uummanninis humna isaa cinaa hiriiruu qaba jechuudhaan ajajoonni WBOtis waamicha dabarsanii jiru. Lola kaabatti adeemaa jiru kana lolli jiddu galeessatti gaggeeffamaa jiru xiyyeeffannoo dhabullee WBOn gama isaatiin akkuma gaarittiin haleelaa jira. Oromiyaa keessa qulqulleessaatiin jira jechuudhaan himaa jira. Yeroo humnoonni mootummaadha kaabatti geeffamuudhaaf baaturanii fi akkasuma hangiyaa fi ammoo WBO dura akka dhaabbataniif lola hadhaa gaggeessaa jiran kanatti WBOn ammoo guyyuma guyyaan tarkaanfii fudhachaa jiruun magaalota hedduu keessaa baqachiisaa akka jiru himaa jira. Ijoolleen Oromoo irree isaanii yeroo ammaan tanaa diinatti kan mul'isan saba isaanii Oromoottis abdii horuudhaan lafoota hedduus bilisa baasanii fuulduratti adeemaa akka jiran himanii jiru. Lola kaaba Itoophiyaatti deemaa jiruuf naannoleen ollaa Itoophiyaa hedduun humna waraanaa erguuf akka jirantu himame. Naannoon Oromiyaa, naannoon Sidaamaa, Somaaleen humna addaa gara waraanaatti ergaa akka jirantu himamee jira. Naannoon Oromiyaa humna addaa 20 erguuf akka jiruu fi humni addaa 10 ammoo dirree waraanaa kaaba Itoophiyaa akka jiru kan himamaa jiru hoggaa ta'u, naannoon Somaalee humna addaa 7,000 ol gara adda waraanaattis ergitee jiraachuun
ishee himamee jira. Sidaamaan sumna addaasii 3,000 ol ergitii akka jirtu kan himame. Loltoonni kun hundinuu ammoo lola mootummaan federaalaa waraana Tigraay waliin godhaa jiru irratti qooda fudhachuudhaaf kaabatti bobbaafamanii jiran jechuudhaan odeeffannoon jajjabduun mootummaa giddu galeessaa keessaa bahaa jirti. Lolli kaabatti adeemaa jiru akkaan kan jabaatee fi hammaate hoggaatu ammoo humni TPLF waraanni biyyattiin qabdu marti duguugame nurratti bobbaafamee jira jechuudhaan guyyootaan dura ammoo watwaataa kan turan. Humni guddaan naannoleerra walitti qabame ammas achitti ergamaa jiraachuutu himamaa jira. Akka sababbiitti illee ka'aa kan jiru humnoonni raayyaa ittisa biyyattiitii fi komaandoon hedduun ammoo kaaba Itoophiyaatti waan dhumataniif dabalataan mootummaan federaalaa dirqama gochuudhaan humnoota kanneen ammoo naannoleerraa goree achitti geessaa jiraachuutu himamaa jira. Birhaanuu Juulaadhaa ammoo guyyaa lama keessatti waraanni isaanii 4,000 ol kaabatti akka OBS himanii kan turan iccitiin jabduun kan baate hoggaa ta'u ammoo TPLF bakkoota hedduutti humnoota waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kan boojite. TPLF gara Maqaleedhaa ammoo yoo ol ooftus mul'iftee jirti. Lolli kaabatti kan jabaate hoggaa ta'u ammoo mootummaan Eertiriyaatis waamicha godheen. Namoonni umriin isaanii waggaa 55 gadi ta'e marti isaanii ammoo kanneen kanaan dura waraana keessa turanii fi akkasuma muuxannoo loltummaa qaban marti isaaniitu gara adda waraanatti akka deemaniif qophaa'u qaban jechuun waamicha erga gootee booddee ammoo torbee kana keessa lolli guddaan guutummattuu Tigraay gubbatti gaggeeffamaa jiraachuu dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaatii fi akkasuma hogganaan olaanaan TPLF Dr. Dabratsiyoon kan himan hoggaa ta'u ammoo Tigraay ofirraa qolachuu gubbattis xiyyeeffattee jirti. Akkuma gaaritti diina haleelaa jirti jechuudhaan jarattiinis himaa jirti. Lolli kaaba Itoophiyaatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmadii fi humnoota TPLF gidduutti adeemaa jiru kan akkaan hammaate hoggaa ta'u ammoo TPLF waraana Abiyyi Ahmad gara 100,000tti siqan barbadeessitee akka jirtus himtee jirti. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad hedduun isaaniitis juntatti harka laatanii mootummaa Abiyyi Ahmad ganaa waan jiran fakkaatu. Lola kaabaa kana mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas juntaa guutumattuu barbadeessanii Maqalee keessaa baasuu qofa otoo hin taane ammoo harkaan qaqqabuudhaaf murteeffatanii lola kanatti akka galan ammoo himamaa kan jiru. Waraana guddaas labsanii waraana kana marayyuu ammoo juntaan lafarraa arraabaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni Eertiriyaatis kumoota kurnaan lakkaaman waraana Itoophiyaatii wajjin gara bahaatiin TPLF gubbatti kan duulaa turanii fi Geetaachoo Raddaadhaa ammoo iyyaa turan guutumattuu akka barbadeeffamanii fi akkasuma ammoo humni san erga barbadeeffamee booddee Eertiriyaan waraanni koo tokko nafinaa jechuudhaan lola gubbatti waamicha gootee fi akka jirtuu fi waamicha kan goote kanaafillee ammoo waraanni Tigraay ofirraa qolachuudhaafis qophii akka ta'e qondaaltonni waraanaa TPLFis himaa jiru. Lolli kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru kan akkaan jabaate hoggaa ta'u ammoo otoo walirraa hin citinis haleellaan gurguddaan gaggeeffamaa jiraachuu fi meeshaaleen gurguddaanis dhukaafamaa jiraachuutu himamaa jira. Haleellaan gurguddaan ammoo dirooniidhaan torbee darbe keessa magaalaa Maqalee gubbatti gaggeeffamaa tures TPLF harka waan laachises hin fakkaatu. Haleellaa mootummaan Abiyyi Ahmad dirooniidhaan Maqalee gubbatti raawwachaa ture dhaabbanni mootummaa gamtoomanii ibsa baaseen kan balaaleeffate. Ibsa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kana mootummaan Abiyyi Ahmadis balaaleeffachuudhaan ibsisan akka malee isa dallansiisee akka jirus beeksisee jira. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii haleellaa mootummaa jiddu galeessaa qofa argaa waan jiru fakkaata kan jedhe ibsi mootummaa Itoophiyaa irraa kenname. Badii gurguddaa humni TPLF raawwachaa jiruuf ammoo dahootaa waan jiru fakkaata jechuudhaan ibsa dhaabbata mootummaa gamtoomanii mootummaan Itoophiyaa balaaleeffatee lola kanaas yeroo ammaan tana itti fufee jira. TPLF ammoo torbee darbe waamicha nagaa boosuu fi akkasuma marii araaraatiif qophii ta'uu kan labse. Boodarratti ammoo mootummaan Abiyyi Ahmadis haleellaa gurguddoo bakka adda addaatiin nu gubbatti raawwachaa jira. Carraan qabnu ofirraa ittisuu qofa harka hin laannu jechuudhaan lolattis akka cichan kan filatan lolli amman tanas otoo hin dhaabbatin humnoota TPLF waraana Eertiriyaatii fi raayyaa ittisa biyyattiitii fi humnoota addaa naannolee Itoophiyaa wajjin kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa jira. Eh
Tumi gaba. Woo! Toko takon daka, toko takon. Mata. Iya fadhu daka. Ija gurati. Jagurati. Ija gurati kaza fusila daka. Kuma voice na gadde bismi. Gabate. Gawde daka de. Gadde fad.